Risa business shown eegalee jira. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa Risa business shown guyyaa har'aa immoo mana uffata aadaa tokkotti argamee jira. Egaa warreen uffata aadaa addunyaatti beeksisaa jiranii fi industirii uffata aadaa keessatti hirmaatan keessaa egaa dubartii cimtuu tokko guyyaa har'aa qabadheen jira. Akkuma ana dudduuba argaa jirtan Daawaa Design jedhamti. Har'a immoo turtii bareedaa imala jireenya ishee fi akkasumas turtii isheen daldala keessatti gochaa jirtu kan waliin ilaallu ta'a. Nu waliin turaan affeerraa. Ay, akkam fayyaa kee? Nagaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Egaa har'a Daawaa Designitti argamnee jirra. Daawwattoota keenya waliin wal barii maqaa kee? Maqaan koo akkuma beekamu Daawaa Abdulqaadir jedhama. Daawaa brand jedhamu kan koodha jechuudha. Ana tokko founder godha. Okay, design uffata aadaallee ammayyeessuu keessatti gahee guddaa taphata. Akkasumas uffatoota aadaa akkasumas uffatoota yeroo lafoo uffataman illee garaagaraa ni hojjeta. Egaa Daawaan hojii kana ofishee jalqabuudhaaf maaltu kakaasee yaadi kun eessaa dhufee fi? Okay, Daawaan kan jalqabaan dizaayineridha. Ta'uu barbaadan ture ijoollummaa makkootii qabee jechuudha. Achi akka carraa biyya kana keessatti kolleejii yookiin yuunivarsiitiin sa'aatiin preparatorii fixee hin jiru ture. Yuunivarsiitii kan hin baradhe yeroo injiinaringiidha join kan hin godhe elektirikaal injiinaringii Maqalee yuunivarsiitiidha. Paashiniin koo gara diizaayinii gatii ta'ee fi isa hold godheen mana barumsaa next jedhamu jira achiin jalqabee barumsa koo baradhee ittiin fixee achi Daawaa brand jedhamu jalqabee jechuudha. Uffatoota mimmiidhagoollee argaan ture yeroon ol seene uffata aadaa akkasumas uffati yeroo lafoollee uffatamuun garaagaraa kan itti ammayyeessitee hojjechaa jirtu hedduu isaa ilaalan ture. Yeroon diizaayiningii baradhu yaa kaataagorii tokko filachuu qaba namni tokko jedhee kan yaadu riskii guddaadha kan fudhadhee uffata aadaa irratti hojjechuun qaba jedheen kan filadhee jechuudha kaataagorii kana. Challenge qaba yaa sa'aat yeroo sanatti faamiliinis namooti ogummaa kanaanis na gargaaranii gorsa naa kennanii baay'ee na sodaachisaa turanii. Uffati aadaa sa'aat yeroo sanatti hin baramnee uffati aadaa seera mataasaa qaba haalli uffannaasaa maal jedhu beekaa baay'ee na sodaachisa ture garuu fedhii koo gatii ta'ee fi jalqaba immoo ofii koo irraa ka'uun qaba kaalcharii irratti hojjechuun qaba sustainability gochuun qaba aadaa Oromoo beeksisuun qaba addunyaa irratti jedhee gatii yaaduu fi still gatii akkas jedhee yaaduu fi riskii kana fudhannee hojii irratti seennee jechuudha. Asigaa erga mana keenya dhufteeti uffata nu qopheessine jijjiiru keessaa filattee filannoo keetiin tokko filattee uffattee nu waliin haasofnee tola. Anti saayizii kee fudhannee uffata qophaa'aa kan sii kennu kuni uffata aadaadha. Aadaa kan ibsudha. Kun immoo casualidha. Illee anisa kan aadaa kana waan wayyuu natti fakkaata. Saayiziin kee dogoggorre yoon ta'e ismoolii natti fakkaata. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo Daawaan uffata uffattee mana keenya waliin madaalu waan naan jetteef uffata aadaa jijjiirradheen ishee waliin turtii keenya itti fufna jechuudha. Nu faana tura. Saayiziin amma sii ta'eera miti siifis. Amma wanti sirratu jira. Calleessii godha. Egaan daawwattoota akkuma argitan uffatan uffadhee jiru narraa bareedeera jedhee yaada. Uffata kana Daawaadha kan ammayyeessee uffata aadaa kan miidhagsee akka kanatti anaanis na bareechise dhugaa dubbachuudhaaf fi filannoodhaaf illee hedduu nama rakkisa. An garuu kanan jaalladhe hunda isaa caalaa. Jaalatte miti sirraan fudhadheen gala jedhee yaadaan jira garuu. Rakkina Eeyyee galatoomii. Egaa Daawaa
akkuma argitu natti miidhageera. Ammas miirri keellaan keeyyuu ifeera. Maal siluma natti himtu uffadhee na seenan ture uffata aadaa. Uffata kun haaraa gatii ta'ee fi koodii isaa maqaa keedhaan si fayyadu. Wantoota riskii ta'anii yookiin wantoota chaalenjii sitti ta'anii akkamittiin fudhachaa turteeti? Riskii qaba yeroon siin jedhu yeroo sanatti uffati aadaa dizaayin godhamee amma kanatti hin beekamu ture. Uffatootuma biroodha kan beekamu ture. Uffata aadaa irratti hojjechuun immoo namaan barsiisuun jira. Sila akkuma sitti himee uffati aadaa duudhaa mataa isaa qaba. Waan baay'ee qaba. Seera mataa isaa qaba. Haalli uffannaa, haalli akseesarii yookiin calloota adda addaatti godhaman hundisaa seera mataa isaa qaba. Kana ammayyeessite hojjechuu fi riskii fudhachuu qabda. Seera isaa hunda isaa beekuu qabda. Ammayyeessuuf immoo seera sana keessaa ba'uu qabda. Interprenerii yeroo taatu immoo riskii fudhachuu qabda. Think out of box jedhanii warri interprenerii akka sana gatiin akka sanatti amanuu fi riskii guddaa gatii fudhachuu qabuu fi beekaa cabsinee manatti gallee ani rafeen bulu wanta tokko yaade ammumayyuu diizaayinii tokko amma hojjedhee fixee taa'utti beekaa halkanillee rafu. Waa'ee isaa yaada gatii ta'eef sarratti faashin shoo qophaa'uu qaba akkas jedhanii akka carraa faashin shoo ofii mataa koftuun qopheessaa jiru sagantaan gadaa faashin naayit jedhamu akka qophaa'aa jiru informationii nagaa. Informationiin kun immoo karaa naman faashinii beeku tokko nage sanarratti akka hirmaadhuu fi jechuudha. Kollekshinii hojjedheen qaba natti mani guyyaa lama sadii yeroo natti mani isuma fudhadheen naqee kollekshinii koo sana agarsiisee galgaluma sanadha kan ajaja fudhachuutti ka'e. Mana barumsaatu hin jiru. Achumatti ajaja fudhachuutti hin ka'e. Bizineesichi maarkeetingii isaa akkamittiin akka guddachuu qabu rifeerii singoonaa koorsii tokko fudhannaa interprenerii irratti fudhannaa maal akka ta'u faashinii maal biraandingii maal akka ta'e irratti isarratti koorsii fudhachuutti hin ka'e. Daawwaa diizaayin hojii bareedaa nuuf dhiyeessiteef guddaa galateeffanna. Daawwaa ዲዛይነር ዳዋ እንዳገለተን የዳዋ ዲዛይን ድንቅ ስራዎችን ነው የተመለከትነው። እባካችሁ አመስግኑልን። ነጋ ወርተን ነጋ ፈያራ ፈስኬ ሲጌራ እሺ ናፊዲ ካናላላ ከም ጀርት ነጋርቱ ፈያራ አቲ ማሚላ ዳዋ ዲዛይንቲ yeroo darbe uffata wasitti hojjisiisee tan ture ara uffata kiyya naagee fudhachuun dhufe kun akkuma argitu wajjubaan laalla uffata naa hojjetame ilaalta rakkoon qabu uffadhee ilaala. maaliif filannoo kee godhatte daawaa diizaayinii? Daawaa diizaayinii filannoo kanan godhadhe yeroo darbillee uffata hojjisiisee tan ture uffanni isaan na hojjetan baay'ee natti tolee jira. Sanaaf deebitee dhufte jechuudha. Sanaafan deebi'ee dhufe tokkoffaa kwaalitiidhaan hojjetama. Haala ati barbaaddu qulqullina wajjin hojjetama. Lammaffaa immoo yeroo ati barbaaddetti. Gama maarkeetingii irratti immoo yookiin immoo uffata kee kana beeksifachuu gabaatti baasuu irratti keessumaa immoo yeroo amma wantoonni hundumtuu dhiyeessiin hundumtuu daldalli hundumtuu gama sooshaal miidiyaa irrattidha harka caalaa kan inni fudhatama qabus kan namoonni itti fayyadamaa jiranis ati immoo hojii kee kana sooshaal miidiyaa irratti akkamittiin dhiyeessita itti fayyadamni kee maal fakkaata? Sooshaal miidiyaan peejii mataa kiyyaa qaba. Achirratti nan beeksisa uffatoota ilaalaa sunu. Tolee. Akkuma kana ijoollee karaa sooshaal miidiyaa qaxalee ta'an jiru. Karaa isaaniis fayyadamnee uffata hojjennee fi karaa isaanii ambaasaadaras qabna. Karaa isaanii sirriitti beeksisaa jirra. Ammas namaaf agaruu
sirriitti hojjechaa jirra jechuudha. Uffatoota kee baay'ee isaanii nan argaanis miidiyaa hawaasaa irratti hedduu miidhagoo akkasumas suuraa garaagaraa illee ilaalaan ture ambaasaaddaroonni kee kan isaan ittiin ka'anii beeksisaa turanii hojii bareedaa irra jirta. Uffatan ilaalu kun kan cidhaaf ta'u natti fakkaata gaafuman ilaalu. Eeyyee kuni kastaamarii keenyatu inspaayireeshinii mataa isheeniidhaan nu ajajjattee kalarii isheen barbaaddutu jira. Kalarii sana nutti himtee diizaayinii immoo nutu godheefi jechuudha. Inni kunoo kun immoo akkuma argitusti yeroo ilaaltu maaltu sitti mul'ata? Kan natti mul'atu gaachana natti fakkaata. Halluun isaa kan abbaa gadaa. Kan hin arge. Akkas gaachana qaba. Kunis kan kastamariiti. Already kastamariin nu ajajatee fudhateera. Nun diizaayinii isaa kiippi gochuu gati barbaanneefiti namni biraas akka Aadaa ta'ee garuu bifa ammayyaatiin haala nama hawwatuun kan itti hojjette hedduu bareeda. Kunis kan cidhaafidha. Jeroota cidhaa intiniidha tirendiidha. Uffati tirendii gati ta'ee fi tirendii sana irratti kaalcharii ibsaa. Uffati immoo si nuffisiisuun qabu miti. Kan itti gammadeeru sana itti dabalaa aadaas ta'ee wanta akkas si gochuu qabu konfartii ta'uu qaba bareeduu qaba ija namaa keessa galuu qaba isaa fi akkas kun akkuma argitu kana kiristaalii kanatti daddaballee fuwaagoon ekstiini uffatoota yeroo guyyaa lafa uffatan immoo asitti agarsiisa. Amma kunis ajajaan kan hojjetame har'a kastamarii egaa har'an ba'a kun hiriyaa nama lamadha. Akkuma argitu maachiidha kan shamarranii achi jira. Uffata harkaan hojjetame akkuma isin jedhe waan hundumti isaa handimeediidha. Garuu kan suuqiidhaa bitame fakkaata gaafa ni ilaalu. Yoo kan suuqii bitame yaa uffata aadaa guyyaa lafoos akka uffatamuu danda'uttidha. Kan diizaayin goonee hojjenne kan narra jiru kunis akkuma argitu uffatuma nuun hojjennedha. Yeroo hojii deemanii biiroo deemanii bakka garaagaraatti uffata danda'udha jechuudha. Kun immoo kan shamarranii isaadha. Akkuma argitu bareeduma. Amma kana yeroo uffatamee deemamu maaltu uffata aadaa fakkaata kan harkaan hojjetame isin fakkaatu hedduu miidhaga ija namaaf illee waan toludha. Baay'ee miidhaga. Gara workshop si fudhadhee deemu. Tole natti tola. Hojiirraa siqsisuu achuma teenyaa sooftaa. Leenjii xiqqoo fudhatta. Akkanatti hojiin hojjetamu maal akka ta'u isa ilaallata. Workshopiin keenya asidha. Akkam jirtu? Kutaa production yookiin kutaa hojii hojjetamudha. Akkuma argitu kuni uffatoota hojjetamanii kastamariif qophaa'anii ta'anidha. Xumuramaniiru jechuudha amma. Xumuramaniiru saayizii waan hundumti isaa kiliirii ta'e xumuramee taa'eera. Ameerikaa, Awurooppaa, Afrikaa keessatti biyyoota alaattis ni ergitu jechuudha. Biyya alaatti ni ergina. Kutaa magaalaa Minisootaa fi Las Vegaasitti kan deliverii itti goonuu fi kan ajajatti fudhannu oofisii qabna. Gabanumaan immoo namootni biyya alaa Las Vegaasii akkasumas Minisootaatti argamanii akka isaan si ajajachuu danda'anii dhaamsa kee dabarfadhu. Namooti karaa onlaayinii ajajuu hin dandeenye kutaa magaalaa Minisootaa fi Las Vegas keessa jirtanii kontaaktii sooshaal miidiyaa keenya irra jira achiin argachuu dandeessu. Hojiin hojjechaan ture kaleessanatti galgalaa jennaani dhiisee ba'ee har'a kanan diizaayin godha jechuudha. Kun maalidha? Asti diizaayin ta'ee uffata irratti piriinti ta'ee imbiroodariidhaan maashiniidhaan isaan immoo irratti hojjetu jechuudha. Ani hojiin koo gaheen koo diizaayin gochuudha uffata irratti. Diizaayinii ofii kootii kastamariin koo filattee meesharmentii ishee fudhannee waan hundumsaa dhumeera. Diizaayinii isaa godhamee jechuudha. Ani kana uffata irratti waan carqii irratti ba'u sana sirriitti harkaan kaasaa jirta jechuudha. Isaan immoo imbiroodariidhaan hojjetanii na gargaaru jechuudha. Akkamiin yaalta diizaayinii?
Anillee badaa kenna fakkii kaasuu waan hin qabu natti hin fakkaatu garuu yoo na yaalsiste immoo baay'ee salphaadha. Yaa'u ilaalteen naani amma maal goota already kana hojjedhee kaa'eeran. Kana isa jala kaa'een jira. Trace gochaan jira. Maaliif hojii akkana saffisiisuuf jedhee akka inni saffisiisuuf jecha tracing godha. Kana kun amma sin dhibamini. Isuma jalaa kanaan asirratti print godhaa jechuudha. Asitti print gochisiisee. Salamee. Akkasumatti fakkaata. Hin dandeessa maal kuna. Akkasuma goota. Akkasuma goggochaa deemta. Egaan daawwaa sila yeroo haasa'aa turre dhimma fashion design kana baay'ee haasofnee raga. Yeroo ammaa immoo namooti hedduun industirii fashion kana keessatti namooti hirmaatan jiru. Kanneen hojjechaa jiran jiru. Kanneen immoo ganaa itti seenuuf fedha isaas ta'uu qabaatanii akkasumas karoorfatanii jiran hin jiru. Mee siin wantoota si fayyadanii hojii kana keessatti ogummaa siin si fayyadanii namoonni kaan immoo beekanitti seenuu qabu jettee yaaddu yoo jiraate. Dargaggoonni industirii kanatti dabalamuu yaada qaban faashinii qabanii industiriin kun baay'ee guddaadha. Challenge qaba. Hojiin yoo fageenya irratti gaafa ilaalan challenge isa sodaachuu danda'u akkuma salasitti mee challenge sana garuu dandamatanii industiriin kun hin tuqamne keessumaa kan aadaa keenya irratti hojjetamu ittuma hin bu'amne jedhee yaadan baay'ee bal'aadha. Ituu itti galanii ituu hojjetanii jedhaniyyuu akka gorsaatti kan hin kennuufi baay'ee hojii baay'ee namatti toludha. Entertain yookiin of bashannansiisaa hojii hojjettudha. Galii gaarii qaba. Biizinesiin isaa guddaadha. Hojiin isaa akkuma siin jedhee hojii ammaan hojiin gaheen koo asirratti diizaayinii gochuudhaan siin jedhee kan yeroo hodhu na gargaaru jira, kan embroidery hojjetu jira, kan tokkosu jira, kan finishingii fixu jira, kan delivery godhu jira, customer service irra kan hojjetu jira, marketing irra kan hojjetu jira. An akkasiin jedhee manage gochuu fi diizaayin gochuudhaan hojiin koo. Amma ammaatti nama meeqaa fida carraa hojii kaniiti uumte? Na jala kan jiranii gara nama 20 hin ta'u. Workshop kan biraamoo jira lafatti shammanamu yookiin handmade isaa kan hojjetamu jechuudha. Inni immoo saayitii biraadha. Achi gara nama 10 hin ta'u. Asis argiteetta. Asis jiru warra kunis 10 hin ta'u gara nama 20 na jala jira. Kan inni hojii uumeef garuu daataa isaa hin beeku amma ammaatti warroota hojii dhabanii mana taa'anii harmoolii qophaa isaanii ijoollee guddisanii qaama miidhamtoota warra ta'anii isaanii maal goonaa hojii maal rakkan isti fakkaatan jalqaba chaalenjiin guddaan hojii kanarra jiru hojjetaa baay'ee rakkanna ture. Baay'ee rakkanna hojjetaanii ga'umsaadhaan hojii kana hojjetu baay'ee nu rakkisa ture. Achi maal goone maalifiti leenjii kennine isaaniin maaf of biratti hin hojjisiisnu jennee yaada jedhu dhufe. Isaaniif leenjii almost waggaa 3 ta'e erga jalqabne leenjii kennina ji'a 3 kan namooti leenjii fixanii opportunity kana kan nuun kenninee fi warroota namansiin jireedha. Hiriyooti koos jiru isaanis na biraa fudhatu. Amma nama baay'eedha. Maatii keenya kan nu duukaa hojjetanii jechuudha. Yoon hojii ariifachiisaa jiraates isaanitti ergee na hojjetanii naaf fiduu jechuudha. Baay'eedha namoota baay'ee fedha kan nuun hojii uumne. Hojii bareedaadha. Ati haadha ijoolleeti, haadha manaadha. Dabalataan immoo hojii kanallee bakka kanatti yeroo hundaadha argamtee kanatti hojjettu hojii hedduullee harkaatii qabda. Kanamee bifa kamiin wal bira qabdee adeemsisteetu kan itti jiraachaa jirtu? Haadha ijoollee lamaati. Piroograamii baafadha. Guyyaan isaa taayimiin ijoollee koo biratti dabarsuu qaba. Torban keessaati jechuudha. Hojii koo kastaamarii guyyaan itti qaba fudhadhu hojii hundumti isaa piroograamiidhaan kan inni geggeeffadhu. Amma kana nan dhibu ijoollee koof taayimiin kennaa hojii koof taayimiin kennaa sagantaa baafadhee jechuudha. Waan baay'ee namatti toludha. Ati dubartii cimtuudha. Waan jabaadheetti fufisiin jechuun barbaada. Dhaamsa ati
dargaggoota keenyaa fi akkasumas immoo dubartootaa fi akka kee kana akka isaan cimanii hojjetaniif dhaamsa si dabarsitu carraa kanatti fayyadamtee akka ta'e dhaamsa dhaamtu. Dargaggoof dhaamsa dhaamu yeroonni haalli akka isaan hin dhaamne kaayyoo isaanii fi wanti nama rakkisu baay'eetu jira. Galatoomii waan baay'ee waan hedduu natti agarsiisee taa'amamaatti wanti hafee yoo jiraate immoo natti agarsiisamu. Kutaan kun kutaa akkuma sitti agarsiise kanadha. Kutaan ittiin hojjetamu immoo jira. Achi immoo gallee hojiiwwan hojjetamaa jiran ilaallaa jechuudha. Kutaan kun kutaa itti hodhamudha. Kuni amma waan hundumti isaa dhumee finishingii isaa kan hafuu fi hodhuu fi finishingii isaa hafuudha. Kana hodhinaa jechuudha amma anaafati akka hodhan isaa sachumaan ilaaltatis. Isa silaanaa wayyaa ture diizaayinii akkam fedha isaa qabda taanaan sin barsiisa guyyaa tokkotti baratta ana biratti barattee innaan. Waadaadha taanaan nan dhufa. Waadaadha taanaan nan dhufa. Yaalimee kottuuti sodaatiin badaa nama sodaachisu. Toleeti jettee innaan nan yaala. Kanarra hodhiiti. Ishee kanaan kaafadhu kan akkas. Kam godhu? Garam kam? Yoo barbaadde moo qe'ee kanaan isa olsii kaasa. Das qabda. Miillaanis waan irra jiru natti fakkaata. Eeyyee. Miilla keedhaanii deemsisi gara. Okay. Qoy. Isfiidii isaa sii gannasaa qoy. Argite? Baay'ee. Kunneen. Gaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'a egaa akkuma argitan uffata illee hodhuu bareera. Uffati ani hodhee kana fakkaata. Guyyaa tokkotti uffata bareedaadha jedhee yaadamee. Baay'ee. Egaa yeroo dhiyootti immoo antiikoo diizaayin kan jedhuuni qabadhee isinii dhufuun koon oolu gabanumaan maaliif hojii bareedaadha kan hin hojjedhe jedheen morkataan sitti dhufaa jira. Rakkoon qabu. Uffati kun baay'ee sirraa bareeda. Anis jaalladheera. Ambaasaaddara yookiin moodelisii gochuun qaba. Anis fedhii qaba. Maaliif uffata garaagaraa nutti agarsiistu ammas uffatte? Uffata kan biraa uffadhee faashin shoo asumatti akkasitti agarsiisuu barbaadde. Yaaltee beektaa kana dur? Kan dura yaalde garuu. Yaalimee asumatti mee gaafa si ilaalu akkasumattiin kottu uffadhuuti. Tole. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii nuti daawaa diizaayinii waliin goone kana fakkaata ture. Anis immoo sochii faashin shoo garaagaraa isinitti agarsiiseen jira. Akka jaallattan abdii guddaan qaba. Risaa biizinasi shoon guyyaa har'aa egaa kana fakkaata ture. Torban immoo keessummaa biraa qabannee haga walitti deebinutti nagaan tura.